السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تعفي وردفتو تخيني عشان ما عرفون إيشا جرت ويلمان ورمون دي مرتي بكجر تريت سلام عليك خيني بريسة تنبرا هجون جا دوران درسيجا إيد مبارك عرّان في جاكونو إيجا جافا بليسك يسافر رنفه إنيس رنفه جيتين أنيس بكوجي بكفاقو ديمه إيد مبارك دعوتو تخي إسن راتوري تنجري دو تكا الربس وان فردي تكاتي تو نديبسه أكان سافر رابطي أصولين قاليها فورا بافتنين وبليسخ يمنه هنجرو بنتوك أجرا إسافي مشو إساقا خونو فيديو أركتانيا خونو مقاراني دبي خي سايل به جيتين تري فيديو مراني إبراهيم مارغوني إبراهيم فاطمة ولي قلنيتي إلمو باساني منرا حتاني خوتانيني وان جوتو لفاتي ميقا نمراتاني نفيداني چولا خلافو أبليس خياس خنوتي مشون دادا توفيس خنوتي سلامات بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجيا فيا جتني خبيم توتا في جارة توتا خيني نجيا كم جريني إبادان أفيان جريني بيجنما بيورما بيجتيني هالك اللينسا مع الفقاتة سنجتا أور رقمي وقتي اللينسا تيمتي داو توتا في خبيم توتا فاتوماتو نجيا كبدني جزرة سنجتا أرانت نجا دمي دفنف إما إفتو تي في خبريتو تيا تي في خفا دادا بريتو تي في خيار جول كبته namoonni hedduun asoo arra viidiyoo gadhiisaa jiran irratti birraa faa faraan faa iftuu faa dachaas faa namoonni hedduun gizee asoon gizee miidiyaa isaanii irra ilaallu Ibraahim Faaxumaatu bariitu iftuu jalaa hatee ilmoo sii hatee jechaatti qilleensa irratti olii gad oduun jaamtu marmaaraa jirti nuti ilmoo hin hanne ilmoo teenya ilmoo tiyya ilmoo irra Faaxumaati intala isaaniiti bariitu tiyya tafuudhe dheenee fuune bariitu tiyya ta dheenee fuune nama biraan fuune bari ilmoo fi namni hinatu era addunyaatti seera namaatti seera rabbiittis namni ilmoo atu addunyaarra hin jiru ilmoo namni gizee barbaadetti haadha abbaa yoo adda ba'anis dhaqee manaa fuudhee wajji gabbaanii waan barbaaddu godhee fi ilmoo mananni deebisa ilmoo yoo haadha bira taa'uun feene abbaa biraas baatii taatus amata taatus ni teessi bikka isii tolte teessi haadha bira taa'us hin dhorkine abbaa bira taa'us hin dhorkine saniifuu gaa fuune ilmootiyyaan fuudhe Ibraahim iftuu jala bariitu hatee kuteen faateetu itti erge faateetu achisiisi faateetu Ibraahim iftuu adda baasuu barbaadeettan Faatuma naaf iftuu dambaar Faatuma obboleessa siiti yoon tabiraa fuudhees dumaashuma siiti yoon iftuu jiraadheet iftuun dumaashuma siiti iftuu fitanii naan fuudhees ija bitaa ija mirgaati bariituu tiyya Faatuma bira teessus ana bira teessus iftuu bira teessus tokko warreen bariituu hateettan birraa takka faraan lama dachaa sadii dandeessan kottaa bariituu fuudhaa kun mana Faatuma yaa yaana amma Faateen na dhuftee hojii aanette kun mana Faatuma deemuu deemna gana achi teenya naa bariituun warreen faan bara kana oowwee mana na dhufee bara osoo inni hafuuran baafatin hafuura na qabee manatti dhufee viidiyoo narraa marate waan fardii namni wali bu'ee jira dirqama duraa osoo karaa manarra mana birootitti hin deemne ani ati funduqaan jireenyaan qaxxitaa sittiin dhufuu fedhe akkasumatti hafuura na qabeetii rabbu maajii dura waan takka dirqamaan viidiyoo sirraa maruu qabaa waan si gaafa dhugaa fi nagaatti jira jee viidiyoo narraa maree osuma deemuu laga horofaa bu'ee akkasitti atiin jeen nama silaa duraan naafitu nagayaan nama hojii turre nama miidiyaa gubbatti illee waggaa meeqa dura hojii turre lafattis nama hojii turre waan akkanaa tana faa dhuftee narraa maruu hin qabdu sirna keessaa waan dubbii sana fide lafan na gaafachuu qabda jeetiin eeguma viidiyoo san marate wallollee inni namarrii baaqee dhufe mara dhagee bakka jiru hin beeku kaawaa habalanii guurii ammarraa kaasanis hin beekne viidiyoo narraa maree viidiyoo sanuu gadi lakkiftuu jeeni balaa olii buufne akkasii firraa aree baaltumaa fi gaddeebisee akkasii dhufee jechuudha. Bas duraan dursee daawwattoonni hundinuu siitu bultii obboleessa keetii hin feene ettaniitii hedduu tokko lolaa turtanis naas arrabsaa turtan. Obboleettiin bultii obboleessaa hindi dugongumaa duraan jaartee lama dabaaliif diiddi. Mana ijoolleen guyyaa jaartee galgala diidduun taane bultiin. Saniifuu obboleessa keeyyan bultii isaa akka oowwutus numaan fadha. Gongumaa ta'e ammaasis amma obboleessa kee duraan hin fuune obboleessa kee hin fuune jettee hottanii amma ol baatanis yoo fuudhee eenyu gaafata eenyus gaafata amma innis kunoo kana dura taa'u jiru duraanis hin fuune naan jee akkuma inaaf iftuunis quba qabdu hin fuune naan jee gaa dhugaadha gaa yoo fuudhees waan isa fuusisees isaa beeka shariyaa yoo fuudhees dhiira afur faqaddeef akka shariyaa yoo dachaanes akka shariyaa sanitti yoo dachaanes iftuun anaafuu waan takka godhuu hin turre akka binnarra fuudhaa ho'etu taates jaarsaa fi jaartii jidduu gongumaa naman takalchu anaa unan naqu
dhimmiin nallolee dhimma birooti malee dhimma Abrahaamii fi Iftoo adda baasuu miti. Dhimmiin nalloluuf jiru osumati jaartii namaa taatee dhiirtii mana kana hin dhufne irratti lafaa kaase daawwattoota hundi keessanuu dhimmiin natti dhimma sani malee Abrahaamii fi Iftuun addaa baha hin jenne dachaasamma waan jedhu fee inuu namni miidiyaa gubbatti maas ifumaaf ol deebisanii jechuudha. Waan tana yoo achi deemee obboleessa kiyyaa qomeeyoon dhadheefis gongumaa nama dakalu. Maal naqe nama guutuu isaanii isaan hin dakalu. Hamman takkatti isaan hin saabone. Waan fidda mana faatu wajjin qottaa kuno. Birraa fi dachaa samma faaf kanaaf cufaa'u an duraanis keessaa dhaabbadde obboleessa kiyya mana isaatti dhufatee jira. Isaa beekata bultii isaati. Arra kunoo arrarraan kaasee mana keessatti qabbalee kunoo ilmaan keetii fi haadha mana keetii jeetiin keessaa bee ture. Irraa gabbeetiin jira daawwattoota isinillee quba qabdan viidiyoo takka maratu hin jiru. Nillee nuu saafareetiin jira irraa amma ifi mina deebisan. Intala Ameerikaa ispoonsara jaayisa gooteef as kanneen na dhufan ammaan tana. Rabbi sochiisa gaa Ameerikaa. Ameerikaa sana mana dholkaa rabbii fide. Barkinaan jee Ameerikaa namaaf ispoonsara jaayisa gooteefi intalti geeleeteeti. Maal fiddan? Sii qopheesseefi. Maal fiddan dachaas takka faraalama birraa roo sadii maal fiddan Ameerikaa miti gana ji'a qoruutaa maaltu isin dhufaa kiyya. Maaliif inuu yoo jarraan dhufeef Iftuunis jaartii isaa ilmaan ka isaati hundi tabaafatu sana ija baafte inuu haadha isaa fi ilmaan isaatii fi haadha mana isaatis waliin achi baasti. Maal na keessan? Dhageessanii namni achi dhaqeennaanu biyya tana faarra yeman biyya tana faarra. Ni gongotti yaadan tana keessa deemne maal afan? Ameerikaa san dhaqanii qilleensaa jijjiirratanii biyya jijjiirratanii biyya addunyaa dhalti namaa cufti walqixaa tana biyya yemanii biitii yeman biyya xiqqaa fi guddaan qaamni isaa qilleensa ogummaa kan jijjiiramne namni akka takka alhamdulillah jiimee fiisaan si dhumee jira. Maal naqee isaan? Akka isaan si farrisan kana fiisaan dhumee fi jira gaa. Maal fiddan? Ibrahim Ameerikaa kutee. Yoon deeme maal rakkoon maal? Fiisaan dhiyaateef xiqqoofiif. Andala alatti siin deemu jaartii alatti numaan deema Ameerikaa awwalli isaadha konsortii ammoo numaan deemu. Biyya tana biyya duutuudha akka isaan jira malee fiisaan argamu hin dandeenye malee turaan deeman. Biyyatti ispoonsara nama godhu dandeenye miti. Maaltu isin naqa? Obboleessa kiyya duraanis gaa aartii akka ta'e ni beektanii walli isaa akka inni ta'es ni beektanii warri qobbahuu jala yaatanii ammas namni ichirraa isa xarabachaa ammaa miti duraanuu isa xarabachuu jiran bas biyya yamaniitu biyya zibxiidha. Ispoonsara tokko sii dhufuu hin danda'u. Biyya wanni takka sii dhufuu hin dandeenye. Ameerikaarraa ispoonsarri siif dhufuu hin danda'u. Yookaan Soomaaliyaa yookaan Jabuutii hanga dheetu yookaan Keeniyaa hanga dheetu takkatti. Kanaafuu gaa daawwattoota ati Faaxumaa Harxaana qabdatanii warri na arrabsitanii miidiyaarraa illee dhaabbadhee dhiisii keessaa bayyatanillee keessaa bayetiin ture. Amma immoo isaanii na deebise. Deebiin ganaa guyyuu ta'e. Deebi'ee khalaas ganaa. Kuna mana Faaxumaatii guyyuu miidiyoo kana. Amma obboleessi kiyyaas funduqa jiru. Osoo manni kee jiru obboleessi kiyyaas micoo isaa fuudhee funduqa hin taa'u. Amma yaa yaana. Maaliif duraan akkana ittanii wanta gootanis kun bakkimma jiru obboleessi kee funduqaa miti ni fuudha. Mana kiyyatti galla. Maaliif osoo mana kurfaa meeqa keessa galu obboleessi kee funduqan galu. Warreen ammoo Iftuu manarraa Ibrahim arii ta'ee harka shubbistanis waan takkan fiddan. Ibrahim mana hedduu qaba. Obboleettii qaba sabboontuu. Maal fiddan? Jaartii isaa ariitus jaartii isaa ari'ee funduqa hin taa'u. Isaa jechaan achirraa dhufe bakka hojiinti yeroo takkitti dalagaan jirtutti namni nagaan lakkisuu jiru. Dalagaan sanafuu qabdi haa. Maaliif lafarraa kaanii harkatti tumu jiran. Birraata akka faraan lama saantii huxxu dacheetu isin guutuunu anaa fi Ibrahim isiniif geenye yoo lollees. Qabaalloonni maal hafitti? Maaliif nuti hin lallu dafnee hin lallu. Ammoo gaafa dhugaan isinii kaane lollee ani immoo lolleen jiru na beektanis isinis birraati faan keessaafis na ni beekta. Lolutti isin jiru. Gaafaan immoo lafarraa isinii ka'e magaalaa tanaan isinii girgireessa. Na dhiiftan na dhiifadha. Ifiif na deebistan ammaasis. Laakiin gana inuu faallaa ta'e san malee hin deemu. Faallaa ta'e san gartee duraanis maaliin jee Ibrahim yoon sana fuusisee isin garsiisee ho'i isin adanii fuutan jettanii lolu jirtanii. Adanitti gurbaan kun hin fuune sana fuula keessan ture yoon hin fuusisee na dhorkuu hin dandeessanii jeetiin lolee ture. Amma inuu taasiitii mituu Ameerikaarraa fi isaan dhufeef. Maal salaamaan isin hin jee. Kutee Ibroon gaa Ameerikaa. Asaanti birra. Asaantiin barbeessu sosaati yaa'u. Asaantiin gibbee jiraa inni nu. Sosaati barra. Asoo keessa shabaqa keessa seenuu jeganadha. Yoo ne waa tokko namas beetu baddu.
abu koofiyaan amma dhufee saarini dachee ati faan sharafa keetti deemi maaliif reefu sedduuta kana aarsite sharafa keetti deemi naamusa fi godhi naamusa kee fi godhi Ibraahim irraa suutatti yaa dhimma jaarsaa fi jaartii ituu isin dakalu fuudhus afurii fuudhees maal na keessaa dinis isaatti gaafatama akka shariyaatittis akka heeraattis yoo beerri isaa dhufee isinii himate beerri isaa dhufee rakkoo isinii himate asbaa dubbadda osoo manguddummaa isinii jaammatin hisaaba hin seenin wannummaan xarafa yaatanii faaf jettanii ba'u sharafa keessanii deema akka ilmoo namaatti deema isin dhiiseetiin gabbu'e miidiyaa irraayis na deebistan gana hin bu'u. Fuune maal fiddan fidaa kunoo bariitu fuune ijoolleen fuuna haafees Faatuma bira gala bariitu nama Faatumaa yaa'u yaana kunoo gana Faatuma bira isin deemtu mootummaa miti humnaa miti waan barbaaddaniin kottaa fuudhaa kunoo nurraa. Humna unuu humna furgaatuuf fidadhu humna feetes humna ta'e jiratti humna furgaatuuf fidadhu tabiramu. Yoo mootummaa furgaatu akka Itoophiyaatti jansan gartee dabala daakottaa arrabni khaliin beeku ummata yaman guutuu yoo fiddees afaan kiyyaadhanaa irraa gabbuusa. Abrahaamin tumsiisettanii dhuftanii askarrummaan san isin hidhatti isin hin dachaasin ani qadiyyaa isin hin dabbarin yamanitti seerri akka kadhalaatee beeka. Isin laflaf jechaa dhuftanii qadiyyaa ajaa'ibaatiin isin dabbara ibroo hiitanii ettanii yoo yaatan maaliif kanaafuu naamusuma keessanii yoo teessanii dalagaa teessanii carraaqatan isin irra jira. Jaartii yoo taate nuti fiizaa addunyaa qabdu hojii jirra. Taisin kan hunda hidha fixu hojii jirra. Jaartii taisin olitti hojii jirra. Jaartii mootummaan biyya sanaa yoo nu hidhees soqondi nu baaftu hojii jirra nuti. Nurraa soota deemaa tarra hin jiina. Billaachi qayyifuu qabne dhaqaa buusaa itti Oromoon. Dhaqaa ifiifuu waan uffatu hin qabne. Saniifoo nuti nama waan annees hin qabnu nama saamne hin qabnu ilmooteenya fuune kan nu gaafachuu barbaaddan kun mana Faatuma duraan beektan dachaas faraan birraa warroo asaantiin duraan sodaati yaafuu ba'ee jira waa'ee kiyyaa qeensee nu jira iftuu ijii qottaa kun mana Faatuma amma kun yaa'u yaana nuti mana Faatee yaa'u yaana halkan itinaa kan bulina qottaa nagee viidiyoo iftuu dheetanii miskiina kabiran dhaabbanne kan gargaar viidiyoo maraa nuuna onnee qabatan irra asbaa kuno onnee isin qabaatan asbaa onnee isin barbaachisa asbuudha taniifuu kabajamtoota yaadamtoota keenya warreen Faatumaa teenya hordoftanii fi yuutuub asii irratti Faatee teenya hordofaa turtan video biraattis qabanneetti boru isinii waan isaanis gaa isin dhaatichaa jiran dhufaa jira jennee dhaatichaa jiran mee akka isaanitti dhufanis waliin ilaalla nu faana tura nu hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.